Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun OBN International irraa kan isinii darbu qophii Damboobaati. Qophiin Damboobaa keenya kanarraa waa'ee COVID-19 yookaan coronavirus irratti xiyyeeffatti. Qophii keenya kanarraa irratti Daayireektara Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa wajjin marii goona. Haga xumura qophii keenyaa nu wajjin turan afeeraa keenya. Obbo Jamaal Xuufee, Daayireektara Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa karaa toora Skypeetiin dhuftee waa'ee dhimma bilbiltuu yeroo ammaa kana waa'ee dhukkuba coronavirus yookaan COVID-19 irratti dhimma hawaasa Oromoo Minisootaa ilaalchisee ibsa nuu kennuuf argamuu keetiin maqaa OBN Internationalitiin hedduu si galateeffadha. Anaa dhuuf baga nagaan dhufte siin jedha. Ana bonukise sinille galatooma waan affeertaniif sinin jedha. COVID-19 yookaan coronavirus eegaa biyya addunyaa tana irratti as dhufee gara ji'oota 3 lakkoofsiisee jira. As isteeta keenya keessatti Minisootattis akkasuma rakkoo gugurdaa akka geessaaru namni hedduu ni hubata. Mee akka waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti dhukkubni kun eegaa isteeta keenya keessatti mul'ate yookaan argame irraa ka'ee miidhaan inni geesse yookaan rakkoon inni geesse maaltu jira? Akka hawaasaatti akka nama hawaasa geggeessuutti maal dhageettan, maal argitan? Hayyee galatoomii gaaffii keessi ibsuu duratti guyyaa har'aa gadda nu dhagami tokko jira. Abbaan qabeenyaa, abbaan Oromoon hedattuu namni qabsaan guddaan tokko biyya keenyatti abbaan qabeenyaa hospitaala Adaamaa amrii ta'eera. Kanaaf hedduu gadda nutti dhagame ibsuu barbaada. Kanaaf uummata Oromootiif akkasuma maatii isaaniitiif illee Rabbi sabrii haa kennu, isaan warra jaalataa haa godhu jedhee dubbii kee jalqaba. Gaaffii keetiif dura dursee OBN gaaffii kana nu kaleessuu keessaniif yookaan bakka kanatti miidiyaa kanatti nu dhiyeessitanii affeeruu keessaniif galatoomaa jedha. Akkuma beekamu ji'a lamaan dabre kana rakkoo cimaatu addunyaa guutuu qabatee akkasuma nuti Oromoo asirullee haala san keessatti rakkoon sun nu mudateera jechuudha. COVID-19 kuni akkuma hundinuu beeku addunyaa tana hunda rakkoo keessa naqee jira. Namoonni hedduun miliyoona lakkaa'amanii dhibee kanaan qabamanii jiranii, akkasuma namoonni 100,000 lakkaa'amanii du'anii jiran jechuudha. Haaluma kana keessatti Oromoonis garama hundaan rakkoon sun mudatee jira. Hanga ammaatitti Oromoo Minisootaa jiru ruuhiin namni hin dhageenye haa ta'u kan qabamee pozitiif ta'e hin jira. Akkasi beekamuu qaba. Gama biraatiin karaa qabeenyaatiin hedduu rakkoo irra geessee jira uummata hawaasa keenya ka Minisootaa keessa jiru. Akkuma ati beektu namoonni hedduun daldalataadha, biizinasa taaksii kana irratti hirmaatee saniin jiraata. Inni kun daldala adda addaatti hirmaatee jiraata. Inni kun kaampaanii adda addaa keessatti dalagaa qaba. Kun hundinuu ji'oota dabre kana keessattuu Apiriilii fi Maarchi gara dhumaa irraa jalqabee waan cufamee fi sochiin tokko waan jirree fi karaa qabeenyaatiin yookaan galiitiin miidhamni guddaan hawaasa keenya irra gahee jira jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan kana dursee waan itti qophaa'ee fi gargaarsa cimaa godhamee jira. Gargaarsa kana keessatti Oromoonis hedduu gargaaramee jira jechuudha yookaan gargaarsa kana argatee jira. Gargaarsi kun karaa adda addaatiin tokko karaa akka giraantii yookaan fandiititti akka argatan godhamee jira. Akka istimulasiititti yookaan kennaa maatii isaa dabalatee namoonni tokkoon isaa galii isaa yoo bakka murtaa'ee jira galii sanii gad warri jiru hundinuu waan san argatee jira jechuudha. Kanaan achirratti illee dabalatee karaa nyaataatiin illee mootummaan biyya kanaa namoota harka qalleeyyii illee gargaaraa duraanuu Kurdistaan waan jedhamtu jira. Karaa sanii illee gargaarsiin argatan jechuudha. Gargaarsi istimulasii kuni akkuma lafa keette namoonni argatanis hin argatanis hin jiru. Kuni immigireeshinii istaatasii isaa irratti hundaa'a jechaadha. Namni citizen ta'ee yookaan permanent residence yookaan jiraata waraqaa ragaa gahaa qabuutu argata jechuudha. Warri ammoo istaatasii sanniin hin qabne gargaarsa kana hin argatu.
akkasuma namoonni SSI irra jirullee hedduun isaanii hin argatanii sun ammoo akka lama jira kan argatu sin jira yeroo amma kan argannillee hin jira mootummaan saniif ammootu waan clear ta'e tokko lafa kaa'een jiru anillee kan beeku kanuma kanaaf gama biraatiin nuti illee waan adda addaatiin hawaasa keenya tajaajilu jirra karaa adda addaatiin akkuma beekamu waldaan hawaasa Oromoo kan dhaabbateef illee hawaasa kana tajaajiluudhaa fi dura dursee yeroo dhibeen kun hin dhufinis tajaajiloota adda addaa kennaa ture akkuma beekamu tajaajilli isaa baay'eedha. Karaa hojii qabsiisuutiin tajaajila kennina, karaa manguddoo gargaaruudhaatiin tajaajila kennina, akkasuma galmi kenna waldaa hawaasa Oromoo kaasee jiru kunillee tajaajila adda addaa kennaa, tajaajila walgahii, tajaajila akkasuma fuudhaa fi heerumaa, tajaajila du'aa bakka uummanni itti wal ga'u jechaadha. Isas kennina eventoota adda addaa yookaan qophii adda addaa illee qopheessina akkuma beekamu waldaan hawaasa Oromoo waa'ee fayyaa irratti illee hawaasa gargaarra akkasuma proogiraama yookaan sagantaa dargaggootti jira san irratti illee sagantaa sanarratti illee hojjenna jechaadha. Haga dhibeen kun dhufellee akkuma beekamu odeeffannoo hawaasa keenyaaf dabarsuu fi waldaan hawaasa Oromoo tattaaffii guddaa godha. Gama hundaan hawaasi akka of eeggannoo godhu dhibee kana irraa. Kana karaa adda addaatiin tamsaasa adda addaa irratti ummataaf dabarsaa turre ummanni keenyallee kana dhaga'ee hojii irra oolchaa jira hedduun jechuudha. Tartiibaan gara gaafiitti dabaraatti deemna akka hawaasaatti rakkoon hawaasa keenya qunname maali ka jedhu ture akka hawaasaatti namni hojii dhabuu isaa manatti galuu ga'umsa bahee hojjeteetiin haga horii dur argatu dhabuu isaa naaf ibsiteeti jira. Mootummaan ammoo gargaarsa yeroo tokko stimulus yookaan ammoo gargaarsa yeroo tokko waan jedhamu kennaniiti jiru. Mootummaan kuni warra waraqaa jireenya biyya kanaa qabu yookaan ammoo citizenii Ameerikaa ta'e hundumaafuu akka kennutti nutti himte. Waan SSI jette san namoota hin hubanneef warri silaa waan kana argachuu hin dandeenye SSI wanti jette sun mee maal inni akka daawwattoonni sirnaan hubatanii fi waan san uduunuu ibsite. SSI jechuun Social Security Income jedhama. Manguddoo oduu dalagaa hin dalagin biyya kana dhufanii ganni isaanii 65 ol tare mootummaan biyya kanaa qarshii kennaaf SSI Social Security Income jedhanii manguddoon kun akka uf gargaaru waan adda addaa waan tokko tokkoon akka bitatu uffata jira waan ittiin of eeggannoo qaama isaa godhatuuntu jira waan adda addaatiif isa barbaachisu kiraan manaallee qabaachuun hin malaa yoo mana mootummaa argachuu baate kanaaf jedhanii SSI kana manguddoo akka refugee baqataatitti biyya kana dhufan yookaan akka immigraantiitti biyya kana dhufan yookaan karaa maatiitiin dhufanii uduu hojii hin hojjetin wanni xurataa bahan jechuudha yookaan uduu hojii takka hojjetanii biyya kanatti unemploymentii isaanii argachuu hin danda'in gara manguddummaa seenan wanni sun kennamaaf ummata saniif haga ammaatitti hin kennam yeroo duraa hin kennama yaada jedhu jira achi asil ammootuyyuu hin kennamneef manguddoo sanniin jechuudha namoonni sun hin argan. Kabira ammootuyyuu kaa hin argatin itti si dabala warra waraqaa gahaa hin qabne biyya kana jiraachuudhaaf jechaadha. Permanent residence card yookaan green card ka jennu san warra hin qabne. Warra isan qabneef warra citizen hin ta'in ka ammoo asylum gaafatee san irra jiru ka akkasumaan yookaan biyya kana visiting dhufee as jiru ka akkasuma yookaan warra imbaasii wajjin yookaan maatii imbaasii ta'ee as jiru kunniin hin argamu. Warroonni green card yookaan citizenii Ameerikaa ta'an hundumti isaaniitu sababii rakkoo coronavirus yookaan COVID-19 kanaan gargaarsa mootummaa irraa argataati jiru. Warroonni ammoo waraqaa hin qabne yookaan citizenii Ameerikaa kan hin ta'in kan baqatummaan biyya keenya irraa dhufanii asitti asaalama gaafatanii dhimmi isaanii immigireeshina jiru. Kan ammoo bayanii tana dura dalagatanii kaashiin waa argataa turan. Kan ammoo adda hojiin martuu cufamee manatti dacha'eeru kunniin hoo gargaarsi karaan irraa itti argatan wayii jira. Akka communitytti hoo isin wantiin namoota rakkoo akkasii qabdan wanti gargaaraattan jira. Bareeda namoonni green card fi citizenship qabanillee hundaa miti ka argatu galiin isaanii murteessaadha. Galii bakka wayiiti ol yoo ta'e 75,000 akkas jedha achi ol yoo ta'e argatanii stimulusii kana jechuudha warra achi gadi
galiin isaanii ka waggaa ta'etu argata. Isaan kun namoonni staatasiin isaanii sistema Ameerikaa kana keessa hin seenini namni hundinuu fakkeenyaaf waan akka fayyaa, waan akka nyaataa, waan akka mana qubatu akkaataan itti argatu hin jira. Yoo rakkoon sun jiraate jechuudha bakka itti argatu barbaannee arguu fi dandeenya. Yoo bakka qubatu hin qabne, yoo waan nyaatu hin qabne, yoo waan uffata hin qabne akka argatu karaa hin saaqnaaf jechaadha yookaan hin barbaannaaf. Nu birallee amma fakkeenyaaf nyaati hin kennama bakka adda addaatitti sitii adda addaatitti nyaati hin kennama. Nyaata san akka argatan gama kennallee dhufanii fudhachuu hin danda'anii yookaan bakka jiran san yoo nuuf ibsani bakka kana akka fudhatan jennee ibsuu fi hin dandeenya jechuudha. Akkasuma gara maallaqaatiin wanna kana waan akkana hin argatan jedhee wanti ammatti hin jiru haga ammaa wanti beekamu hin jiru namoota akkasiitiif garuu basic necessity waan ta'e fayyaa isaanii akka itti yaalaman nyaata akka itti argatan bakka jireenyaa yookaan sheltarii akka itti argatan kana kanaan information kennuuf yookaan odeeffannoo kennuuf hin dandeenye jechuudha warra akkasii kanneen. Bareeda Jamaal kunoo gargaarsi adda addaa karaa communityiti akka namootan rakkoo qaban dhufanii akka fudhatan yookaan ammoo bakka isaan deemanii argachuu danda'an odeeffannoo kennuu dandeennaa jettan. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa kunoo mataan isaatu gargaarsa kana kan kennu kan mataa ofii akkaawuntii ofii keessaa baasee waa bitee uummata isaatiif kennamu oo hawaasni kun yookaan waldaan hawaasa Oromoo community kunuyyuu gargaarsa uummataaf ta'u kana karaa mootummaa irraa karaa wayitii karaa argatutu jira. Waldaan hawaasa Oromoo akkuma beekamu fandi adda addaatiin socho'ee hojjettoota mindaa kafalee hojjechiisaa gargaarsa waan nyaataa yookaan gargaarsa qarshii ka kennu kan hin qabu hin kennullee wanti inni godhu resoursiin kunniin yookaan bakka jirutti namoota geessuudhaa yookaan eeruudhaaf jechuudha. Bakka sani geessee namoonni gargaarsa kan akka argatan godha. Wanni nu goonullee sana ammallee ka godhaa jiru akkasuma. Gargaarsi kun mootummaan bakka adda addaatiif kennaa. Warra mootummaan kennuuf kana waliigallee nuti illeen akka uummata keenya gargaaru isaan irraa waan argan uummata qoonna jechaadha. Akkasi kennaa jirra. Garuu mootummaan kan hawaasaaf kennaa illee kan nu kenne utuu hin ta'in nu gaafanneeti namni gargaarsa barbaadu yoo jiraate waan akkanaan barbaannee bakka riisorsiin sun jiru. Bakka adda addaa jira bakka tokkoo miti mootummaan daayirekti wanni hidhatteetii miti kafuuta ejensii adda addaatti waan kana qaba haga charchiin bootti waan kana qabaachuun hin mala bakka san yookaan eerraa fi yookaan finnee kenninaaf jechuudha. Gama keenya wanni taasisna baafnee kenninu. Ayyee mee gargaarsa isin kennitan kan daawwattoonni keenya dhagaanii dhufanii akka isin biraa fudhataniif yookaan akka arganiif gargaarsi kun waan akkamiifaa of biraaf qabdan yeroo ammaatti? Yeroo ammaa kennaa jirra namoonni hedduunis dhufanii fudhatanii jiru waan akka raayisaa amma fakkeenyaaf yeroon kun ramadaana teemira kennaa jirra warri sooman uummanni musliimaa dhufee fudhachuu danda'a akkasuma waan akka sukkaaraa kanneen hin qabne akkasuma waan warri manatti nyaata isaa godhatu harceellee barbaadan waan akkasii akka itti argatan karaa hin saaqna jechuudha. Ayyee yeroo ammaa rakkoon kuni rakkoo gugurdaadha waa'ee dhukkuba kanaatiif galiin namoota ka gaafa dalagatanii argataniitii fi kan amma mootummaan kennaaru waliin madaalu namootan hedduu kiraa manaa guddaa kafaluu koowwan ammoo morgeejii mana bitatanii keessa jiru rakkoo gugurdatu jiru karaa kanaafoo karaa communitytiin rakkoo kanaaf furmaata wanti jedhameetiin isin dhaamsi isin dabarsitan yookaan himtan jira. Kana yeroo hedduu irra deddeebinee himnee jirra namoonni gargaarsa adda addaa stimulasii mootummaan Ameerikaa kun birree tireeleena lakkaa'amu ramadee akka liqaatittillee akka gargaarsaatittillee kennaa jira. Fandiin adda addaa hin jira bakka adda sitii adda addaatiin karaa adda addaatiin akkuma amma jette warra reentii morgeeja isaa kafaluu dadhabeef haalatti kennantu jira. Warra hojjetaa qabu hojjetaa san ammatti gadhiisuu hin danda'in gariin lee'oofii kenneera hedduun isaanii. Warra lee'oofii kennin hojjetaa isaa qabee deemuun kana damooza isaanii ka ji'a lamaa amma asuma kaluu kana PPP waan jedhantu jira. Isa san kennaa turan cheeka ji'a lamaa yookaan peeroolii ji'a lamaa kafaluudhaaf jechaadha warra hojjettoota qabaniif. Warri appilaayi godhe argatee jira kaampaaniin hedduun warri abbootiin qabee bizinesaa
hedduun yookaan warri daldala qaban hedduun kan employee qabani gargaarsa san argatanii jiran. Akkasuma karaa adda addaatiin fandiin kun karaa adda addaatiin simple bridge waan jedhantu jira Minneapolis illee akkasuma waan adda addaatu jira small business administration ka jedhamu gargaarsa guddaa ka kennu isaa haga ammaatitti iyyatanii argachuu hin danda'an jechuudha. Akkuma jette kiraa manaa kafalachuu fi hojjetaa isaatiif damooza kafaluu fi akkasuma warri biizinasa cufee meeshaan isaanii gatiin dhabamee meeshaa waan ittiin bitatan dhabaniif illee gargaarsi sun kennamaa jira. Haga ammaatitti namoonni iyyachuu hin danda'an jechaadha. Foormii guutantu jira. Foormii san guutanii karaa salphaan argatu jedha. Qarshiin kun ka kennamu akka liqaatti kennama. Liqaan kun yoo namni kun biizinasa kan itti fuufee ka turu waggaa 2 keessatti forgivable jedhan yookaan in dhiisaniif jechuudha. Yookaan cinaa dhiisaniif yookaan guutuu dhiisaniif jechuudha. Yoo ammootu biizinasa keessa nama boota kafalchiisuun illee ni mala jechaadha waan akkasii. Karaa biraatiin miidhaan kun kan dhaqqabe gama hawaasummaatii fi gama diinagdeetiin. Mee gara diinagdeetti yeroo daballu hawaasa keenya keessaa namootan adda addaa kan biizinesii adda addaa qabantu jira. Keessaahuu waan akka stooraa, waan akka grocerii, waan adda addaa warri qaban kunniin essential warri jedhan bananii hojjetaatu jiru. Warroonni kun hoo sababii dhibee kanaatiif miidhaan isaan dhaqqabee jira. Hawaasi keenya hedduun taaksii oofaa. Namoonni taaksii oofan kun ji'a tokko walakkaa ol biizinasa isaanii dhaabanii jiranii. Kanaaf galii hin qabanii. Hedduun isaanii morgeeja kafalaa. Kun ammoo tuyyuu kiraa manaa kafalaa. Kanaaf amma ka jiraataa jiraniin gargaarsa mootummaan kennee fi istimulasii mootummaan kennee fi akkasuma liqaa argataniin jechuudha. Kan ittiin jiraataa jiran. Biizinasni istooraallee biizinasa istooraatiin mana nyaataa qabu. Isaan biroo ammoo warri nyaataa cufee jira. Drive through yookaan take away san dalagan malee namni fudhatanii deemu jechaadha. Fudhatanii deemu san dalagan malee namni mana nyaataa banii dalaguun jiru. Garuu istoorran grocerii hedduun hin dalagaa jira. Istoorran kunniin akka gaarii akka dansa keessattuu simpool ka jiran akka ashamaa fa'aa haala gaariin dalagaa jiru jechuudha. Haa ta'u namoonni keenya odeeffannoo hin taane walirra daddabartee istoorri cufamee jira, istoorri akkas ta'ee jira jedhee waan hin jirre tokkoon istooraan irratti illee olola ka oofantu jiru kun ammoo kijiba. Waan dhugaan ala ta'ee hawaasa keenya kan akka hubatu istooraan akkuma asiin dura mootummaan lafa kaahetti kun waan barbaachisaa waan ta'eef wanti akka istooraa, wanti akka mana yaalaa kunniin hin cufamne. Ka cufame waan akka iskuulaa, kaampaanii guddaa bakka namni baay'een itti hojjetu. Kanaaf istoorran kunniin haga ammaa tajaajila isaanii karaa nagaatiin kennaa jiranii rakkoo tokko hin jiru. Wanni tokkollee wanni hawaasa jidduutti mul'atillee hin jiru. Olola namoonni akkasiin lafaa kaanii oofan kana yookaan social media garii irratti gadhiifame kana nu qofa miti. Hadha warra Minnesota Department of Health wajjin walgahii qabnaa torbaaniin haasa'aa turre. Odeeffannoo oduun kun bakka birootitti illee istoorran adda addaa irratti deemaa jedhan. Kun kijiba akka ta'e uummanni keenya akka hubatu wanti akkasii hin jiru. Warri mootummaallee kana quba qaba rakkoo wayiitu hin jiru. Kan akkasii hubatee namoonni keenya waan qara istoora dhaqee bitatu walirraa fageenya hawaasummaa san eegee bitachuu hin danda'a waan jedhu qaba. Hayyee akkuma beekamu dhibeen kuni sossobee akka waan gabbu'us fakkaataa deebeetiin ol deebuu akka danda'us karaa mootummaatiinis ibsi adda addaa kennamaati jira. Akka hawaasaatti hoo isin waan kaleessa ogeessonni fayyaa barsiisaa gorsaa jedhan san eeganii ittiin akka dhibee kan irraa of eegganiif dhaamsi isin kennitan jira? Yeroo kennina. Akkuma jetti dhibeen kun ol deemaa yookaan ol ka'ee gad deebaa yeroo tokko ol ka'aa yeroo tokko gad deebaa. Amma fakkeenyaaf hadha yoo wanti jiru yoo isinii ibse waan guyyaa hadhaa jiru addunyaatti amma keeziin nama 3.8 miliyoona qabamee jira jechuudha. Dhibee kanaan namni 261 du'ee jira. Akkasuma guyyaa hadhaa kana namni 3,000 ol du'ee jira jechuudha. Haala addunyaatti yoo fudhanna. Gama Ameerikaatti yoo deebinu qabxii 1.2 miliyoonni keezii kanaan qabamee jira yookaan 1.2 miliyoon namni dhibee kanaan qabamee jira jechuudha. Namni 72 du'ee jira Ameerikaa keessa jechuudha. Akkasuma guyyaa hadhaa namni 570 qabamee jira.
yoo gara Minnesotaatti deebine bakka amma nu jirru kanatti keeziin haga ammaa beekamu nama 8,579 duuti nama 485 guyyaadhaa yookaan duuti haarofti nama 30 jechuudha. Akkasuma gara biyya keenya Itoophiyaa yoo fudhanne haga dhaatitti namni 162 jechuudha ka keezii yookaan dhibee kanaan qabame namni 4 du'ee jira. Akkasuma namni 93 fayyee deebi'ee jira guyyaadhaa ammoo tuyyuu ka qabame yookaan beekame haga ammaa hin jiru waan gara galgalaatiin mul'ate malee. Kanaaf nuti illeen uummanni keenya dhibeen kun akkuma amma lafa keette yeroo tokko ol ka'aa waan deemaa jiruuf waan isaa beekamaa waan hin jirreef warra addunyaallee waan burjaajesseef nuti illee uummanni keenya akkuma siin dura akka of eeggannoon kun waa shanan qabxiilee shanan lafa kaa'amee jira kanneen hojii irra oolchuu qaba jechuudha. Ammallee wal daadessiisuuf namoonni keenya yeroo haxxifatu yeroo qufa'u fuula isaa cufachuu yookaan haguuggachuu qaba. Yookaan wayin carqiidhaan fuula isaa haguuguu qaba jechaadha yoo haxxifatuuf yoo qufa'u. Akkasuma harka isaa yeroo waa tuqe yeroo meeshaa lafaa kaase yeroo waa bitate harka isaa saamunaan daqiiqaa muraasaan yookaan sa'aatii muraasaan dhiqachuu qaba akkaataa waa tuqaniin jechuudha akka danda'aniin. Namni fuula ofii tuqu keessattuu funyaan afaan ija gurra tuquu yoo dhabe baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin walirraa fageenya ammallee murteessaadha. Kana ammallee wanni irratti xiyyeeffatame kana walirraa fagaachuun barbaachisaadha. Meetira 2 namni bakka deemu yoo deemullee yoo walga'ii bakka nam 2-3 walga'utti yoo jiraate oofisatti illee yoo bitatullee waan akkasii irraa ammallee of eeguudha. Ajjaan fageenya hawaasummaa akka jedhan kanallee eeguudha. Yeroo atti dhagaman ammoo maatii fi hawaasa irraallee bahanii kophatti turuudha. Achumatti of kunuunsaa yoo ammoo itti jabaataa deeme gara mana yaalaa yookaan abbaa fayyaa ilaaluudha. Kan ammallee dabarsaa jira. Kan ammallee uummanni keenya akka hubatu irma deddeebinee jenna jechuudha. Maaliifuu dhibee kana gammaa qorichi isaan argamne, talaalliin isaan argamne, dhibeen kun ammallee sodaachisaa waan ta'eef waan qargoonu san ittuma fufuu qabna jechaadha. Akka uummanni keenya akka biyyaattis ta'ee kaas jirullee. Hayyee Jamaal ammallee dhibeen kun haga addaatti akkuma tuu jette dawaa hin arganne yookaan ammoo talaallis hin arganne haalli kun yeroo kamitti akka dhaabatu hin beekamu rakkoon kun itti fufeetiin yeroo dheeraaf turullee danda'a. Waldaan hawaasa Oromoo Minnesota dursee argamuuf yookaan rakkoo kana ofirraa qolachuuf dursee qophaa'uu irratti hagam qophii qaba maal godhaa jira? Bareeda waldaan hawaasa Oromoo waan adda addaa warra dhimmi kun ilaalu wajjin wal qunnamtii godhee haasa'aa jira. Fakkeenyaaf torbaanii warra MDH yookaan Minnesota Department of Health warra jedhamu wajjin wal geennee haasofna. Wanni haasofnu update wal goona jechaadha. Waan jiru san wal hubachiifna. Torbaan kana maaltu uumame? Wanni haaromni argame maali? Akka carraa qorichi isaatu argame walii ibsina jecha kan uummata keenya ibsuuf torbaan wal geennee kan irratti haasa'aa jirra. Achillee rakkinni illee yoo guddataa akka deemu waan kana irratti wal hubachiisaa deemna jechuudha. Kan hawaasa keenyatti nu gama dandeenyeen karaa bilbilaati. Fakkeenyaaf asiin dura bilbila illee gargaaramne bilbila waan kool jedhanii bilbila yeroo tokko nama 2,000 fageessu jira. San irratti dhaamsa dabarsina. Wanni akkanaan jira. Karaa kanaan ka gargaarsa barbaadan illee dhibee kanarraa illee akka fayyadaman waan jedhu nama hin yaadachiifne jechaadha. Kan miidiyaa kana sooshaal miidiyaa hin caqabne ka mainstream miidiyaa yookaan miidiyaalee akka OBN, OMN kanneen gurguddaallee kan caqabne waan jiruuf karaa bilbilaatiin sanniin illee yaadee akka dhaqqabuuf hin goona jechaadha. Gama biraatiin asumaan dhaamsallee akka ta'u guyyaa boruu amma community leaders yookaan bakka bu'oota hawaasa Minnesota warra haasofsiisu jira. Maal irratti haasofsiisanii kuni Department of Education irraa akkasumas Minnesota Department of Health irraa akkasumas Unemployment irraa rakkina bakkee kanneen jirutti haasawi hin godhama. Karaa Oromootiin rakkoon maal akka jiru, maal akka mudate, maal akka mootummaa irraa barbaannu, waan mootummaan godhaa jiru hagam akka itti fayyadamaa jirru ibsi kennamee gaaffii namni qabu hin gaafata jechuudha. Kanaaf namni waan kana hirmaachuu barbaadu yoo bilbila liinkii yookaan bilbilaa fi koodii ittiin seenan hin kennina borsaa 4 fi daqiiqa 30 irratti warra bakka bu'oota amantii manguddoon hawaasa
akkasuma community leaders namoonni ummata keenya bakka bu'an Minnesota keessatti haasawa kan irratti yookaan teleconference kan irratti hirmaata. Kanallee nuti qopheessee jechaadha waldaa hawaasa Oromootiif isaan dubbannee waan kana wasti goone maaliif hawaasi keenya waan jiru yaada qabu akka garas dabarfatu isaan irraallee waan jiru akka dhagahu hin jirraa beeksisuuf jechaadha. Kana dalagaa jirra gara waldaa hawaasa Oromootiin gama biraatti yoo rakkoon hammaataa deeme hawaasi keenya akkaataa gargaara itti argatu waan danda'ame godhaatuma jirra jechuudha. Ayyee Jamaal akkuma beekamu waldaan hawaasa Oromoo Minnesota non-political non-profit organization dha. Biyyiti teenna Oromiyaan ammoo humni mootummaas diqqaadha ummannis hiyyeessa. Dhibeen kun ammoo haala hammaataadhaan tarii gara biyyaatti seenee uummata irra miidhaa geessuu danda'a jedhamee sodaatu jira. Sodaa kana ofirraa qolachuudhaaf jarma siyaasa kamiinuu irraa walaba ta'ee uummata Oromoo Minnesota jiru kana hirmaachisee eetiin uummata ofii ka biyyaa gargaaruuf sochiin waldaan hawaasa Oromoo Minnesota godhaaru jira. Kallattiin waldaan hawaasa Oromoo ofii isaatii haga ammaa sochii akkasiin jalqabnee garuu uf duraaf itti yaadaa jirra. Gama biraatiin Oromoo Health Professionals warri jedhu sochii godhe keessatti hojjettoonni waldaa hawaasa Oromoo illee isaanii waliin sochii guddaa godhanii achi keessatti hirmaatanii gargaarsi garasiin uummata keenya ka biyya alaa jiru kun akka garasiin gargaarsa godhee uummata biyyaa san gargaaru tattaaffiin guddaan godhamee jira jechuudha. Hirmaannaa guddaa godhaa jira. Garasiin akka uummanni keenya dhimma sanitti hirmaatee gumaacha danda'u godhee uummata biyyaa sun akka gargaaramu tattaaffiin guddaan godhamee jira. Karaa saniin haga ammaa ka jiru kanuma waan gara biyyaa ilaaluun jechaadha. Duraaf garuu itti yaadaa jirra waan sanillee akkaataa akkamitti gargaaruu akka dandeenyu akkaataa kamiin hawaasa kakaasuu akka dandeenyu akka hawaasi kaka'ee gama hundaan karma ta'een uf ijaaree uummata biyyaa san gargaaru jechaadha. Ammas dabalee obbo Jamaal akkuma beekamu uummanni keenya dhibee kana akka salphatti ilaala keessattuu biyya alaatitti gama biyya Itaalii asuma Ameerikaa keessa naannoo New Yorkitti dhibee kana yeroof akka salphatti ilaaluun lubbuu namoota hedduu gaaga'ee jira. Amma kun yoo gara biyya keenya wanti kun qofamaa wamaa guddaa miti wamaa nu miidhuu yaada jedhuu fi xiqqoo salphisanii ilaalutu ijaara mul'ata. Akka uummanni kun dhibee kana akka itti salphatti ilaalanii gaaga'amni biyya Oromaa mudate kun akka uummata keenya hin muddanneef dhaamsi dabarsitan jira. Dhugaadha dhaamsi dabarsinu hedduu jira. Gama hundaanillee dhaamsi dabraa jira. Dhibeen kun kan itti nama miidhu yoo uf dagatanii fi tuffatanii yoo tuffatanii irra taran dhibee hedduu nama miidhu. Keessattuu akkuma tamma lafa keette biyya teenya yoo seene dhibeen kun rakkoo guddaa gaagama guddaa uuma. Karaa qabeenyaatiin gaagama guddaa uuma. Karaa jiruu namaa balleessa guutuu. Jiruu hawaasa keenyaa balleessa. Nafsee guddaa hedduu balleessa. Ekonomikaalii nama hin hiyyoomsaa. Namni waan nyaatu namni wal fixuu danda'a. Dhibeen kun seenee rakkoon gad uumame jechuudha. Kanaaf dura dursee tarkaanfii mootummaan illee akka gaarii tarkaanfii hedduu fudhataa jira. Karaa hedduun sochii gaarii godhaa jira. Haga agarrutti waan san itti cimsee uummanni ammoo of daguu qaba. Keessattuu naannoo garigaritti haga ammaatitti uummanni wal gahee bakka tokkotti mana amantiititti amantii ofii geggeessaa. Bo'aa bakka tokko taa'a. Kun hedduu rakkoodha. Kun hedduu nama sodaachisa. Wanni akkasii ta'uu hin qabu. Hawaasi keenya kana hubatee waan karaa warra dhimmi kun ilaaluutiin darbu ergaa darbu san hojii irra oolchuu qaba. Ummataaf wanti dabru sun yoo hojii irra ooli yoo ummanni hojii irra oolchini rakkoon bakka tokko gahe bakka hundaa miidha jechuudha. Bakka dhibeen kun naannoo tokko dhufee naannoo san miidhee qofa hin hafu. Yoo bakka tokko miidhaa biyya san guututti wal gahuu danda'a. Kanaaf ummanni keenya qajeelfama kennamu hunda hojii irra oolchuu qaba. Kana ammallee adaraa jedhanillee gama kiyyaan hedduu bakka garitti amma namoonni bakka tokko deebi'ee homaa kun sobaa waan jedhu jira kun kijiba akkasuma wanni godhata wanni wayitu hin jiru. Kana rabbi addunyaan haga warri amantiillee bakka amantiin itti geggeeffamu hundatti waan kana dhaabanii jiran bakka tokko wal gahanii salaatu haga makkattu bakka beeyti rasuulaa jirutti bakka silaa ummanni mileenaan itti wal ga'u suniyyuu fatwaa kennanii jiranii karaa amantii islaamaa ilaaluun masjiida bakka tokkotti walitti qabamanii sagaduun rakkinna waan fiduufi kana irraa ummanni keenya yoo sagadellee bakka tokko wal ga'ee walirraa siqee meetira lama
akkaataa biyyu biraa godhu sanitti walirra sagaduu qaba akka duraanii sanitti waa hunda deemsisuun hin danda'amu. Kanaaf ammallee irra deebinee adaraa jenna uummanni keenya bakka gabayatutti bakka amantii geggeeffatutti bakka taaziyaa dhaqutti bakka cidha dhaqutti bakka dubbii dubbatutti kana hundattuuyyuu walirraa fageenya hawaasummaa akka jedhan san hojii irra oolchuudha. Kun waan nama rakkisuullee miti, waan gatii nama baasisiisullee miti. Waan salphatti fayyaan teenya gaagama irra hin gahin ofirraa hambisuu waan dandeenyu waan ta'eef uummanni keenya akka biyyaa waan kan akka hubatu anis irra deebi'ee adaraa jedha. Ayyee Bo Jamaal galatoo ani gaafiin kiyyaa raabsii qabu kanuma haga ammaa ture tarii dhaamsa dabarfadhutu jira wanti adda dubbachuu qabutu jira yoo jiraatti ammas daqiiqaa lama sii kenna yoo dhaamsii dabarsitu jiraate. Bareedaa galatoomii dhaamsii an dabarsu yeroo rakkinni akkana uumamu kana wantoonni adda addaa namoonni as keessa daldala adda addaa deemsisuu barbaadanii information yookaan odeeffannoo hin taane hawaasa keessa gadhiisanii hawaasa jeequ, hawaasa booressu. Teenna ta'e rabaan isaanittillee asittillee rakkoon sun hin jira. Uummanni odeeffannoo saawurtii isaa burqaa isaa hin beekne kacadhisee namoonni bakkuma ta'u akka jookii godhee dabarsu yookaan akka baldaa godhee dabarsu oduu godhanii dabarsuudhaan wal booressaa jiru, wal sodaachisaa jiru. Namoonni gariin amma gabaa dhaqateeyyuu waa bitachuu, istoora dhaqateeyyuu waa bitachuun sodaataa jira. Bakka waa hin jirretti oduu waa tokko oduu warri inni kun ilaalu wanna kana jira dheen ibsin. For that matter wanni tokko ka jiru maali nama dhibeen kun qabe mana yaalaatitti ibaluun dhibeen qabameera yookaan ibalu fayyaa dhibee kanaan poozitiif jedhamee hin himamu biyya Ameerikaa keessatti. Eenyuyyuu waa'ee eenyu hin beeku kijiba. Bakka kana namni kun dhibeen qabameera dhanii ka odeessan baru kijiba waan jiru miti. Nama tokko asitti ibalu dhibee kana ofirraa qaba jedhee hin himamu namatti. Ana ka ijoollee xiyyaatu yoo barbaachisaa ta'e ijoolleen ganna wanni ol ta'e hin himani. Kanaaf namni beekuun jiru warra dhimmi sun ilaalu bicha sunniin kakatanii waan seenaniif informationa waan tokko argani bakka tokkotti hin himani. Kanaaf namni ofirraa kaasee waan haasa'uuf eenyu poozitiif akka ta'e eenyu poozitiif akka hin ta'e namni beekuun jiru. Waaqumaa fi abbaan hin beeku mana yaalaa dhaqee uf laale malee. Yoo mana yaalaa dhaqee uf laale isaa fi namicha isa yaale waan san laale qofa beeka. Achi wanni waraqaayyoo itti kennan ashaganii itti kennan. Yoo inni deemee olii gad dhibee kanan naqabeera poozitiif jedhe malee namni beeku. Kanaaf olola akkasii namni keenya akka walirratti hin oofne waan bakka oduu bakka hin beekne dhufeetiin gurra namaa seenu kanallee namni akka fudhatee hin odeessine bakka hundiyyuu bakki biizinasa namoota keenya hundinuu nagaa namni keenya haga ammaa akka dhibamee sirees waa ta'e illee hin jiru nam tokko lama akka dhibamillee fayya kan dhagaye gama kiyya information akka qabu. Kanaafi OBN illee bakka kana naaf feertanii yaada kiyya akka kenna gochuu keessanii hedduu galatooma ammas bakka hawaasi keenya jiru akka qabdan isinillee bakka adda addaa dhaqxanii hawaasa keenya ka biizinasaallee namoota adda addaa dubbistanii odeeffannoo irraa fuutanii yaada isaa akka dabarfatu gootan baay'ee barbaachisaadha. Bakka hundaa akka geettan isin barbaanna. Kun miidiyaa Oromooti. Biras yeroo barbaaddan balballi keenya banaa dhufuu dandeessanii kanuma jedhaa galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya OBN International irraa kan isin darbaa ture qophiin Damboobaa kanuma haga ammaa ture. Waan nu daawwattaniif hedduu galatooma.